Abjuuni badhaadhina waliigalaa biyya kana keessatti mirkaneessuudha. Badhaadhina mirkaneessuudhaaf immoo badhaadhinni jennu nuyi akka sirna kaleessaa sirna ta'e faarsuudhaaf itoo hin ta'ini ummatii waliigalaan biyya kana keessa jiru carraa misoomaa biyya kana keessa jirutti fayyadamee gara badhaadhinaatti ce'uu danda'u nurra jiraata. Mul'ati badhaadhinaa isa kana jenneeti kan qabachaa turre leenjiinis mata duree kanarratti bal'inaan kennamaa ture jechuudha. Kanaaf abjuu yeroo jennu hawaasa keenya keessatti hiiki isaa sirnaan karaa adda addaa hubatamuu ni danda'a. Abjuu paartiin keenya paartiin badhaadhinaa jedhu garuu abjuu calluma jedhee namni abalu abjuudha jedhee haasa'u sanatu hin ta'ini abjuu biyya geeddaruu danda'u, abjuu jijjiirama fiduu danda'u, abjuu hiyyummaa keessaa baasuu danda'u. Namni abjuu hin taanes abjochuu hin danda'a. Abjuu biyya geeddaruus abjochuu hin danda'a. Nuyi abjuu nuyi jennuu fi mul'ata nuyi qabnu mul'ata fi abjuu biyya kana jijjiiru akka ta'e leenjifamaan kun sirriitti akka hubatu gochuudhaaf yaaliin godhameera. Asirratti beekumsi gaariinis uumameera. Ejjennoo sirriinis qabatameera jedhameeti kan fudhatamu jechuudha. Lammaffaan seenessa leenjiin kan irratti kenname. Seenessi jechuun akka hundi keenya iyyuu beeknu biyya tokko ijaaruudhaaf seenessi baay'ee murteessaadha. Seenessa jechuun daa'imummaarraa jalqabee daa'imni tokko maal dhagahaa guddate injifachuu nan danda'a jedhaa dhagahaa guddate moo nan danda'a amantaa jedhu godhataa guddate moo ani rakkoo keessaa ba'uudhaaf gargaarsa na barbaachisa jedhaa guddate kan jedhu mataansaa laalamuu qaba. Kanaaf seenessi hiika guddaa qaba biyya tokko geeddaruu keessatti. Fakkeenyaa fi biyyooti duran turre biyya kan ta'an Israa'el yoo fudhanne biyya diigamte turte biyya rakkoo adda addaa keessatti gidiraa argaa turte faayinaalii biyya taatee uumamte. Jaappaan waraana addunyaa lammaffaa booda rakkoo adda addaa keessa turte waan ishee hin galchine baay'ee keessa galte boodarraa seenaa ishee jijjiiruudhaan Jaappaan imeejii uummata Jaappaan jijjiiruudhaan Jaappaan addunyaa keessatti irra dhageettii guddaa akka godhattu kan taate jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti seenessi biyya jijjiiruudhaa fi biyyas balleessuudhaa fi hiika guddaa qaba. Kanaaf badhaadhinni seenessi inni hordofu maalinni badhaadhinni seenessi inni hordofu seenessa walooti. Seenessa qeenxee olaantummaadhaaf gadaantummaa saba tokkoof kan biraatu hin ta'in biyya kana keessatti kan nu baasu obbolummaadha jedhee amana.